duroomaatti dhufanii waan biraa waa tokko hin qaban isa jala murra. Erga rakkoon kun jiraate immoo Oromoon maal gochuu qaba isa jedhu samma tokko geenyeera. Guyyaan gaddaa inni tokko bara Minilik dhufee humnaan Oromoo cabsee guyyaa gaddaa guddaa ta'e waggaa 100 dabarsee. Har'a immoo chaaptariin inni lammaffaan jalqabeera. Har'a immoo chaaptariin inni lammaffaan yookaan inni lammaffaan jalqabeera. Isa kana dura dhaabbachuudhaaf egaa dirqama seenaa bahuudhaaf asitti wal geenye. Xinnummaa keenya ilaalinaa amma asitti xiqqaachuu keenya waajjira dhabnee bakkatti wal geenyuu dhabnee xiqqoo ta'uu keenya ilaalinaa. Representeeshiniin Oromoo as keessa jira. Booranaa dhufeera, Jimmaa dhufeera, Hararii dhufeera, Arsiinaa dhufeera, Baalee dhufeera. As keessa jira sin keessa. Jalqaba carraa wal baruu arganna jechuudha. Isa booda guyyaan lafti keenya akka nurraa fudhatamu nurratti labsamee fi guyyaa ilmaan Oromoo maaster pilaaniidhaan falmachuudhaan waggaa darbe ilmaan keenya yuunivarsiitii adda addaa gootummaadhaan ijoolleen abdii guddaa irraa qabu. Irbaata rasaasaa ta'anii kaan immoo mana hidhaatti reebamanii du'anii isa kana ni raafan. Guyyaan sun wal qabatee akka guyyaa gaddaa ta'u yaadni akka yaadaati kun yaaduma murtii miti. Kan biraa waan obbo Baqqaleen ibsan keessaa xiyyeeffannaa inni guddaa akka qabu Oromoon akka Oromootti tokkuma ta'uu qaba. Inni eessa jiru jiru. Inni dogoggoree horiidhaa jedhee iddoo biraa galeessa. Kun ittiin dhaga'amu taanaan namummaan isaayyuu nama shakkisiisa. Garbummaan bara baraa ittiin dhaga'amu taanaan baay'ee nama shakkisiisa. Warri immoo nama karaa nagaa akkasittiin disipiliinii akkasittiin taa'ee mirga isaa falmatu kana shororkeessaa warri jettanus yaada keessan irra deebi'aa ilaalaa. Irra deebi'aa ilaalaa. Maqaa abbaa fedhe yoo kenname maqaa maalii yoo kennitan inni nu falminu mirga keenya. Inni nu falminu waa'ee lafa keenyaati. Nuyi Maqaleen kanneen lafa falmaan jiru. Nuyi Bahar Daar kanneen lafa falmaan jiru. Eessayyuu dhaqee beektu inni naqnaqee keenyatti dhufe. Kanaaf akka Oromoon sirriitti falmi mirgaa qabu nu hubadhaa warri mootummaa. Ergamaan as keessa jaa'uu jiraattan. Immoo hiitanus ajjeeftanus akka hin dhaabbanne waadaa waliin galaa jira ilmaan Oromoo. Mootummoonni baay'een waan hubatan qabu. Erga waraabessi darbee sareen dutteen. Dargiin utuu warra Eertiraa wajjin hin araaramne dhudhite. Waan ta'e agartanitti miti mana hidhaatti dhufu. Inaasofna daraa waaqaa'ichaa jira. Dubbiin kun dubbii salphaa jettanii ilaalina. Qaamsan dabarsaa jiru namoota mootummaatiif. Bakka jirutti Oromoon Oppiidoos ta'e maalis ta'e shororkeessaas jettanii maalis jettanii tokko ta'ee ka'eera. Kanarraa hin deebinuu jedhee waliin waadaa galaa jira. Walga'iin har'aas ijoon dubbii isaa isa kana guyyaa labsiin kun darbe guyyaa gaddaa haala ittiin yaadannu akka nu ta'uuf lammaffaa dubbii sodaatii fi dubbii baqaa. Isa dhiisuu qabdu. Nu amma baay'een keenya harri baafne. Si'acha immoo kaanee baqanne maal inni carraan nu eeggatu. Har'a baqachuu qabdu. Manni hidhaan hunda ga'u qabu taanaan amma akka ijaarame beekna. Zuwaay baay'ee ijaarameera. Fursootti baay'ee ijaarameera. Inni kun Oromoo hin ga'a taanaan hidhaa. Ajjeechaas taanaan hamma rasaas ni jirutti. Warri bilisummaaf kaffalee dhufee nu qabatee jiru kuni 60,000 kaffallee jiran nama ilmaan.
Oromoon miliyoon 40 meeqa kaffala jedhu yaadaa hin. Meeqa kaffaltii isaa edaan nurra ga'u karaa nagaatiin deemnee jechuudha. Hariiroo isinii wajjiniin hin qabaannu. Isinii wajjiniin buluun barbaannu. Waan keenya isinitti gurguruun barbaannu. Hin hatamnu, hin saamamnu jennee bidura dhaabbanne. Hammam kaffalla. Isa yaaduun nurra jira. Ammaa wanti nu kaffallu guddaa miti kana bara. Kanaaf gara sodaatti adeemuu qabnu jechuudha. Kanattaan seegaa haasaa isinitti baay'ee isin dhiifama. Waan tokko duwwaa hubadhaa. Dubbii ijoon inni amma ka'aa jiru baay'ina Oromoo xiqqeessu lafa isaa dhiphisuu isa jirusaa. Isaan keessaa namoonni tokko bu'uura lafa qaantu nurratti adeemaa jira waan guddaa miti. Inni kun Direedawaa irratti agarreera. Haalara irratti agarreera. Booranaaf warra Gujii irratti walitti naquu sana agarreera. Maaliif ta'e kun hundumtuu? Kaayyoo sanatti adeemaa jira. Saba bal'aa kana hoo xiqqeessan, hoo aadaa isaa balleessan, hoo gadaantuu godhan. Sammuu isaa hamilee isaa hoo rukkutan bitamuu danda'a. Kanadhaan beekumsaan itti adeemamaa waan jiruufi magaalotii keenya keessa qubachiifatanii waggaa 100 dura demoogiraafii isaa jijjiiranii afaan Oromoo kanaa saamne godhanii har'a jara sanatu sagalee akka qabaatu godhanii itti hojjetamee jiru. Naa dubbii haaraa miti dubbii nama dhufe kun Oromoo. Kanaaf tokkoon keenya daangaan keenya kabajamuu qaba jennee federalizimiin kabajamuu qaba jennee dhugaan keenya haqni keenya nu deebi'uu qaba jennee qabsoon itti adeemaa jiru waan guyyaa tokkotti guyyaa lamatti dhumu miti. Tokkoon keessan nama 5 nama 6 ijaartanii nama wajjin kaanee ijaarrattanii socho'uun inni tokko dirqama keessan ta'uu bara. Daddaballee. Namni warshaa keessatti nama ijaarin waa'ee warshaa haasa'uu hin danda'u. Namni qote bulaa keessatti nama ijaarin waa'ee qote bulaa haasa'inaa akkanumaati. Namni barataa keessatti barsiisaa keessatti nama ijaarratin qabsaadha ofiin hin jedhina. Waliin tuffatinaa ijaaraa boris iftaanis ijaaraa. Kun yeroo dheeraa nu jalaa fudhatuyyuu nu haa dadhabsuyyuu ijaarsa sana cimsinee yoo jenne waamicha har'a sinii goone kanaan akkasitti kutaadhaa dhuftan suni Oromoo miliyoona 40 keessaa 20 hoo ijaarre waan guddaadha. Kaayyoo akkasitti itti adeemuu qabna. Ijaarsicha harrumaa qabaati itti jabaadhaa sodaan haafu baqnaafu. Kana booda kabajamtoota hirmaattota walgahii kanaa yaada qabdan akkuma isinitti metti utuu isa tokko jedhu tokko dabaleen dubbatin yaada qabdan akkasiin dhiyeessitanuuni isin afeeraa ammaan booda Dr. Mararaa Guddinaa yaadicha hoogganuu jechuudha.